Daawwattoota kiyya Baayinaansii irraa qarshii Itoophiyaatiin doolaara bitachuudhaaf dura gara aappii Baayinaansii deemna. Haala kanaan gara aappii Baayinaansii erga seennee booda fuula hoompeejii kanarraa P2P barbaadna jechuudha. P2P argachuudhaaf fuula kana gara qarqara kanarraa more kan jedhu kana irra tuqanna. Yeroo gadi tuqannu akka agartan kana P2P asii arganna jechuudha. Yoo P2P as jiraachuu baate immoo salphaatti garana fidachuun ni danda'ama. Fuula kanarraa add to homepage kan jedhu kana erga on goonee booda mallattoo qalamaa tanarra gad tuqannee edit godhuu ni dandeenya. Ergasii gara jalaa kana akkuma agartan aappiiwwan mallattoo ida'uu if biraa qaban kana ol fidachuu ni dandeenya jechuudha gara hoompeejii keenya. Kanaaf iddoo kana P2P kanarra yeroo gad tuqannu gara hoompeejii keenyaa nuuf dhufa jechuudha. Kana booda akkuma Baayinaansii bantaniin P2P peejii jalqabaa irratti argachuu dandeessu jechuudha. Egaa doolaara bitachuudhaaf P2P kanarra gadi tuqanna. Yeroo gad tuqannu haala kanaan nuuf fida. Warri tarraa'ee jiru kun warra doolaara gurguruu barbaadu jechuudha. Slightly gatiin jarri kun ittiin gurgurulleen garaagarummaa qaba. Akka agartan kana an qarshii 500 bitachuu barbaada. Garuu baay'ee isaanii qarshii 5,000 fi sanii ol irraa eegalu jechuudha. Fakkeenyaaf namichi jalqabaa kun qarshii 5,000 ol malee gurguru. Inni kunillee akkasuma. Kanaaf nama 500 irraa eegalee gurguru barbaaduun yeroo waan nutti fixuuf kiraayiteriyaa barbaadnu saniin filter godhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf an qarshii 500 doolaara bitachuu deema. Akkasuma pilaatfoormiin ittiin kafaluu barbaadu ammoo Teelebirriidhaan qarshii kafala jechuudha. Kanaaf kiraayiteriyaa kanaaniin filter godhadhaa jechuudha. Kanaaf bakka peeyimenti jedhu kana gattu keetiin teelebirrii irra godhadhaa jechuudha. Warra teelebirrii qabu akkanaa fiduun barbaada.